kiyya haqa jechuun biyya jirru keessatti sirni jiru argitee ummataaf mirga isaanii kabajaa hin turre. Kanumaatu na kaasee anaas fi waayiloota kee hiriyoota kee kan akka kootitti wannoo godhan jira miti qabsaan. Kaanee kallattii sirriidhaati hojjannaa jennee amma waggaa 50 ol waanan itti jiru rabbiin wanni nutti argisiise jara argitee jeenota akka qeeroo fi qarree ani kana achi wanni na gammachiise hin jiru dhugaa jechuun qabsoo isaaniitiin dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin beekumsa isaaniitiin waan hundumaa qabeenya isaaniitiin irratti bobbahanii hojjetanii jijjiirama baanu kana fiduu isaaniitu baay'ee waan hundaa ol na gammachiisa jechuudhaan danda'a. Ani gumaachee kan jettu anaa fi waahillan kiyya hiriyoonni kiyya gumaacha dirqamaati. Dirqama jechuun waan jallate dabe tokko ijaan argaa callisanii taa'uun yakka akka wanjalaatitti lakkaa. So jechuun kiyya wannummaan nuti qabsaa'aa deemne mirga ofii keenyaatiif dhuunfaasaa ta'u gamtaanaa ta'u saniif qabsaa'uun keenya gumaacha nagaafatte sanii fi dirqama keenyaan jedha. Ijoolleen keenya kan dhuman qeerroo fi qarreen akkasitti dhiiga isaanii dhangalaasanii kanaas kawanna jedhan isaan kunis dirqama ofii bahan akkasi dhiiga isaanii gannaqanii lafee isaanii cabsanii wannoo kan jedhan. Kanaatu na gammachiisa agartee humni akkana tokkoomee humni sun qabsoodhaan waan jijjiirama fiduu isaanii gumaacha guddaadhaan jedha fi dirqama akkasirrattis abbaan ifin faarsu dhagaan ifin darbu jedha Oromoon. Ani gara kootiin ofii jara akkuma kootitti yaadu ilmaan Oromoo taane afaan keenya aadaa keenya jireenya keenya kana hundaaf kan qabsaa'aa turre yeroon nuti keessa turre ofii yeroon amma gaa'isiin dhaloonni amma kana beekuu hin dandeessan rakkoo guddaadha Oromoo ta'uu keenyaaf. Jabaa kuni gabrummaa dhugaa sani kan nurratti deemaa ture. Har'a rakkoon akka duratti san hin jiru waliigala hin jiru jechuudha miti jiraachuullee kan qabu garuu irraa irrisnee jechuudha dandeenya rakkoo akkasii. Afaan Oromoo deemnee mana muuziqaa fa'aa geesseetan dur gaa 40 dura moo gaa 45 dura yoo nuti hojii akkanaatu hojjetame nurraa bakka gallinya manum ay gazaanim maare jechaa turan sun moraalii namaatti cabsa beektaa. Moraalii keenya cabsa maal garuu galata rabbii humni hundinuu kan nuuf dhufe nu keessa rabbi biraayin jedhaan rabbi tan amana. Dadhabuudhaaf dhiisinurraa jedhee jennee hin dhiifne otuma deemnu dhufne unoo firiilee isaa arginu jara artistoota amma afaan ofiitiif aadaa ofiitiif warra quuqamutu argame dargaggoota fresh kan ta'an galata rabbiiti. Meesin mata dureen aan irratti sirbinee jira. Mata duree kanarratti osoo hin sirbee jettanii wanti yaaddan jira yookaan immoo wanti ittiin gaabbitan jira? Well, gaaffii gaariidha. Hagaan agartee hagaan argu hagaan dhaga'u hagaan wannoo gochuu danda'u dirqama kootiin bahuu danda'u toopikiilee ni jira miti mata duree yaada garagaraa waa'ee ispoortii yoo na dhufe waa'ee environmentii yoo natti dhufe waa'ee eenyummaa keenyaa yoo natti dhufe waa'ee biyya keenyaa yoo natti akkasitti taraadhaan natti dhufu malee ani waan akkanaatitti nan sirbaa fi waan akkasitti hin sirbuudhaa miti dhaamsi kiyya guddaan afaan kiyya
eenyummaa kiyya kabachiisuu. Kan biraa yeroo ammaa kana yeroo baay'ee keessan maaliidhaan dabarsaa jirtu? Akkamitti dabarsitu biyya? Walgaa amma ani galata rabbiiti. Rabbiin guddaan haa galatoomu. Umriidhaan amma sooromeen jira. Sooromeetiin waggaa jaha duraan soorome. Haati manaa kootis Lilii isii kennaa rabbiiti. An badhaasattiin lakkaa kan na booharsitu, kan na teessiftu, kan na hojjechiiftu kana. Yeroo kiyya baay'ee isii wajjiniin isiin hojii yoo deemte an mana yoon taa'e manaan taa'a. Waan tokko hojjechuu yoo na barbaachise bilbilaa fi kanaan ka'ee yookaan konkolaachisaa hojii Finfinnee nan deema yookaan Adaamaa yookaan kanuma jireenya baay'ee salphaadhaan jiraadha. Low profileidhaan galata rabbiif galchaa fayyaa ofiif kadhachaa nama biraatiifis haadha manaa kiyya tanaatu hojii kiyya isiin. Mee kan biraa tarii akka gorsaattis ta'uu danda'a. Haalli amma biyya keenya keessa jiru inuma beektu. Akkamitti ilaaltu rakkoowwan mudatan ni jiru? Maaltu isinitti dhagahama? Yeroo dhageessanis ta'uu danda'a. Wanti akka furmaatatti immoo dubbachuun barbaada jettan maalinni? Furmaanni tokko kan jenne waan biraa hin jiru. Unity tokkummaa uummata Oromoo nama biraatirra hin dabarru. Nama mirga namaatirratti hin dabarru. Biyya keenyatti lafa keenyatti mirga qabna. Nama mirga san nu wannoo godhuu barbaadu, nurraa kaasuu barbaadu, nurraa fageessuu barbaadu. Kun diina keenya dhuunfaa fi gamtaadhaan. Paartiileen Oromoo biyya tana keessatti uummata Oromootiif qabsaa'a kan jedhu gaariidha. Okay. Kallattii sirriiti. Garuu yoggaadhaa agartee politicize godhan deemee namuu barcuma barbaaduun kun mataa paartiilee hundaafuu kan ta'u miti yoo tokkummaan hin jiraanne. Maali hin cabne jalqaba cabnee xixiqqaa baay'ee taane. Kuni Wallaggaa, kuni Shawaa, kuni Harargee, kuni Arsii.